dabe akka keeti kanaaf kakkabe wada keeti. Hi family, akkam jirtani fayyaadhuma keessanii nagaa jirtu fayyaadha alaamanni sa'a namni jaarsa jaartiin har'a mataa kiyyallee filanne akkaman cafaraa ittaan dhufee kushiinaan oolee dhufe nan dadhabe dhugaa. Innaa har'a maal asinitti haasa'u dhufe beektanii ijoollee keenya gola madaam jirtan isuma hunda laallata jechaadha. Waa'ee keemikaalota viidiyoo kaleessa hojjedhe hadheen gadda jedhe keessatti keemikaalota sanirraa of eegaa jedhee deebi'ee waan hin har'allee irra deebi'ee maaliif hojjedhe suuraa asirra argaa jirtan kan harka obboleettii keenya kana jechuudha. Dhiyoo biyyarraa dhufte garuu kilooriksii fi saamunaa walitti naqxee qodaa ittiin mi'a qodaan ittiin dhiqamu keessa bushitee ganama kaatee ittiin qodaa dhiqxe harki ishii ginu akka argitan kanatti kukkutee lafa godhee jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan qimamoonni kiyya adaraa keessan takkaa wanni mari nama harkaa baatee jennaan namaan deebitu. Rakkoon tokko nama mudate taanan illee deebi'ee fayyuun hin jiru. Of eeggannoo cimaa godha. Gaafa osoo rakkoon tokko si dhukkube yoo ati duute illee arabni fuutee gasi gashiti. Hookin firiiji si darbu duuna nagaatti. Miidhaa yoo sirra ga'e yoo ati dhukkubsatte fuudhanii si gatan bakkeetti arabni yeroo ammaa akka durii sanii miti jechaadha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabna. Kabiraa immoo micayyoo dhiyoo kana suudii keessatti of ajjeestee dhiiraaf jettee of ajjeeste jedhanii waa meeqa haasa'amee ture sanarratti anillee mamiinatti uumee ture wanni suni garuu achirratti waan ani isinitti himuu barbaade tokkotu jira jechaadha. Micayyoo reeffa ishiitirratti wanti argame qaamni ishii tokkichi akka hin jirre akka kaleen ishii keessa hin jirre tarsaasanii akka keessa baafatan tiruun ishii akka keessa hin jirre odeeffamaa jira jechaadha. Garuu nuti shamarran gola madaam kuni keessattuu ijoollee suudii jirta. Takkaa lubbuun ta'e baanan hin deebitu yaa obboleettii tiyya. Haadha keetiisitu barbaachisa. Gosa keetiisitu barbaachisa. Faamilii keetiisitu barbaachisa. Garuu of eeggannoo godha. Of eegaa dhugaa micayyoon qaamni ishii maaliif kukkutame? Akka maaliif araan micayyoon tun dhugaa ofiin of ajjeeste ka jedhullee namamsiise. Maaliif namamsiise beektanii? Tarii aramtu fuutee mana yaalaa fiddee ofuma ishiiti ka ajjeeftee kalee keessa fudhatetti ka jedhullee shakkii qaba. Kalee yeroo ammaa baay'ee waddadeera. Kanaaf of eeggannoo godha. Ijoolleen kilaasii keessanii kilaasii irriba keessan bultanii qulfiin qabu taanan irra fina. Qulfii kilaasii kiyyaanaa kenni jedhaani. Halkan wayiin qoricha wayiiti si affantee waan feeti si gochuu dandeessi waggaati raftu. Kanaaf of eeggannoo godha. Suudii keessatti wanni akkanaa kun baay'eedha. Bineensota faatu jira. Kana dura micayyoon takka maal jettee dubbatte dhayxee gaafa ji'a tokko namichi nyaata gaggaarii naaf laataa jette. Niitiin mana jirtu anniitii argeen beeku namicha bichaan mana jiraa jette. Kilaasii tokko itti seeninaan jedhe namichi. Kilaasii san ofii seenaa, ofii cufaa, ofii qollofee ba'aa jette. Garuu guyyaa tokko oduun beekini laalame. Yoo rabbi si baasuu barbaade. Yoo rabbi lubbuun kee guyyaa kana baddi jedhee sitti samiirra sitti faradiin homaan taatu. Kazaa micayyoon tun maal akka isheen taate beektu? Guyyuma sana kilaasii tokko jira jette kilaasii isaa hooseen ilaale paaspoortii ijoolleen beekte paaspoortiin beektu miti paaspoortii gara 12 jira jette kilaasii tokko keessa. Kilaasii sana keessa seenee ilaaleetuma paaspoortii kiyyallee ilaalee hin dubbanneetuma deebi'e jette. Kazaa guyyaa tokko namtichi manaa bahee jette. Barri san gizee hunda odoon qollofiin hin deemu jette. Laala. Garuu lubbuun tun guyyaa samiirra hin baata jedhee waaqarraa sitti murtaa'e malee namarraa abbaan fedhe yoo sitti murteesse lubbuun kee bahuu hin dandeechu. Kazaa obboleettii keenya kana maal taate
kilaasii inni seenin jedhu sana namicha akka tasaa qulfii barri raddagatee deeme. Qulfii barri raddagatee deeme. Micayyoon banee laale jette barriisa. Yoon banee laalu wanni naachatu jira jette gara naacha 20 oliin ta'a jette akkatti wal keessa munyuuqa jette kilaasii san keessa. Naachi kun likki man qabu akkan achi laale jette ooni barrii manan achi ol nama jalaa dacha'a jette kan nyaata eeggata waan ta'eef bareera isaantu kunuunsaa itti falfalaa mana keessa jiraachifatu ta'a. Waan isaan itti godhan maalitti beeynare isaanii fi isaantu beeka malee waa beekna. Kaza naacha ta'uu argee rifadhe jette barritti gadi cufee barri san gadi cufee tananii homaan jenne barri nalaallee banaadha. Kan shaaree garuu cufaadha jette kan gibbii qulfiidha jette. Dallaan koree dallaarran kufe jette alatti. Dallaa koreen dallaarran kufee fiigee poolisiitti harka kennadhe jette asfaaltirra duunkaadhu poolisiin karaarra deemtu irratti dhuftee isaanitti harka kennadhe jette. Kennadhe maal taate jennaani homaan taane araba kiyyatu na ajjeesuudhaafi jedheeni jalaa fiigitti madhee achiin araba kee mana hin beekta jennaan hin beeku an biyya koo na galchaa jedheeni jette. Mucayyoon gara biyyaa galte qabamte. Mee ilaala lubbuu guyyaa rabbi itti murteesse malee hin baddu jechaadha. So shamarran keenya keessattuu ijoollee suudii keessa jirtan of eeggannoo cimaa godha. Suudii keessatti xonqaayin baay'atteetti jawwee mana keessaa qabu qalaniitti si kennu. Naacha mana keessa qabu qalaniitti si kennu. Bineensota baay'ee garagaraa qaban jechaadha arabni. Kanaafuu lubbuu keessanii jecha of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha lubbuun abbaan hin eegne torbaan hin eegduu jedha abboonni keenya. Kanuma. Lubbuun takkaasni harkaa baanaan hin deebitu. Haadhaaf abbaa keessatti seenaa taata. So mucayyoon tun laalame osoo du'in jalaa baate biyya galtee lubbuun jiraattee himte paaspoortii 12 jira jette. Ani garuu ka gaafii natti uume seerumti kun hunduu paaspoortiin ijoollee Itoophiyaati jette. Garuu mucayyoon sun bilbila hin qabu malee doongisee san bilbila qabaadhee paaspoortii wasa waraabee paaspoortii wasa maqaa isaanii waraabee miidiyaatti baasa ture. Sila ijoollee san maatillee nuu galti jedhee an eeggatu akka sabrii godhatan hin godhaa jette. Imbaasumti callisee ijoollee sarraatanyaa dabaree itti kennu kun maaliif kenna ijoollee kana eessa jirti ka duraa saafarsiiste ta'ee maan gaafanne. Osoo mootummaa seeraa qabaanne osoo nama nuu dubbatu qabaanne ijoolleen kun hundi lubbuu isaan hin badu. Micayoo tana waaqatu ishee oolse malee bineensa sanii qalaa ishee nyaachisuuf nyaata gaarii naa kenna jette firuutii fa'a nyaata baqqaa waan akka kudaara kanneen waan nafa namaa baasuu danda'u waan dhiiga gaarii namaa kennu waan akkasii kana naa kenna jette nyaata. Mee ilaala. Nyaachisuu fi bineensa akkatti ijoollee fidee bineensa sana kenna jechaadha. Ijoollee suudii jirtan tokkoffaa kilaasii kana hisseeniin arabni siin jetti taanaan abadan mana saniin hojjeti. Mana saniin hojjeti nuu jedhi bakka yoo kilaasiin ati raftu qollofadhu malee akka halkan of barri qulfiin qabaatin hin rafi. Hin amanina ijoolleen addisii dhufteyyuu atti hin baasitti yoo isaan kilaasii qulfii qabu siin kennine hin bulu jedhin mana keessanii yoo qollofatin hirribni nan qabu jedhi didi. Didi dhugaa iyyeeti yoon taane si adeebistu gizuma san. Kilaasii kana hin banii siin jennaan ittuuyyuu oli seenin mana san barri marraa deebi. Bicawoota akka maal naan jedhan jette kana dura karaa daangaa kanarratti kara huduuda suudii kanatti. Firiijii tokko jira jette firiijii kana hin baniin naan jedhanii jette. Gaafa tokko baneen mataa namaa keessatti arge jette bicawoon takka. Kanaafuu of eeggannoo godha ijoolleen suudii jirtan gara hojii isaanii keessatti mana nagaarii irrallee hin qabee keemikaalaan harka dhiqxan harka keessaniif fayyaa keessaniif eeggadha. Akkasumas immoo ijoolleen arabni kilaasii kana hisseeniin kilaasiin kun hin banamu akka namni takka ana malee seenne siin jetti taanaan hin hojjetin mana san. Abadan hin hojjetina manni sun rakkoo akka qabu beeka. Kana ta'uu baannaan lubbuu keetirra murteeffatte jechaadha ofirraa bahe. Ani kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana sheer walii godhaati wal qabsiisa. Ijoolleen suudii jirtan lubbuu keessan xinqiq godhaaf eega. Gaafa lubbuun sin darbe
gaafa duutan namni guyyuma lama guyyuma sadii ijoolleen takka akkana suuditti duute isinii boo sana booddee isin dagatan kanuma kanaaf of eeggannoo godhaa waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana sheer walii godhaati wal biraan qaqqabsiisa warroon hin dhagahin illee wal dhageechisa lubbuu keessaniif immoo of tissaa ijoolleen suudii jirtan dhugaa gara hojiitis taanaan gara kamiin of tissaa ijoolleen immoo ganama doo qursiin nyaatee mana qulqulleessita ganama maa boqoota kan taane nyaadhu qursii maaliif coggaarraa dhibee kulaalittii kasinitti fidu osoo nyaatin hojii hojjechuudha kan kana hunda nu ga'e kan bifa lama baasnu kan hin gubannuuf tokko kana jechaadha fayyaa keenyaaf nyaannee dhuguutu dirqama kanuma isiniin jedha warroonni viidiyoo kana jaalattan akka viidiyoo biraatiin dhufnu immoo laayikii sheerii sabskiraaybii godhaa akka yaaddoftaniif osoo hin taanetti akka of eegdaniif akka lubbuun keessan tasan baaneef jechaadha galatooma